Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Akkam ooltan jirtu fayyaa wayyaa baga jiraattan baga nagaan ooltanii kan nagaan noo shermaan nagoes nagaan noo bulchuu fayyaa taa jiraadhaadha. Warri viidiyoon kun haaraa ta'e isin bira ga'eemtu keessan ilmaan Oromoodha ilmaan biyyaa sheer laayik sabskiraayib godhuun dagatinaan jajjabeessa firra keenya baga jiraattanii baga yoo nageessanii. Egaa yaada tokko lamarraa dubbachuu barbaadeeti rakkoo kaaba keessatti deemaa jiruu fi karaa inni itti deemaa jiruu fi waan jechaa ja'amaa jirullee walumaanuu fuulduraafillee uummanni keenya maal ta'uu qabaa isa jedhu namni akka jabaa buqqaa jira ganda ofii gadhiisee baqataa jira. Egaa wanni kun hawaasni ilaallatamu ilaallatu buqqaasuun kun hoo maalirraa isa jedhurraa dubbachuun barbaadeeti fayyaataa jiraadhaadha. Dhaamsa uummata keenya godhuu barbaadeeti. Diinni immoo uummata keenya irratti duraanuu xiyyeeffateeti kaabba walloo keessatti wanni oofaa jiru diinummaadha malee firummaa miti yookiin ammoo rakkoo namni biraa irraan ga'e hin taane rakkoo naannoo amaaraa irraan ga'aa jiru tun kana godhaa jira fayyaataa jiraadhaadha. Egaa tajalqabaa rakkoon amma deemaa jirtu tuni rakkoo dargii keessa buute wanni adda gootu hin jirtu takkuma bara dargiidhaa uummanni keenya walloo kaabaa keessatti garasitti illee quban qabu. Aanaa Arxummaa Fursee keessaa fi Dawwee keessaa fi aanaa Dawaa Caffaa keessatti waan tahamaa ture gara gada zabana dargii san keessatti jiilee dhumuu keessatti waan tahaa ture quba qabnaan hin beekna jechuudha. Waraanni dargiidha uummata keenya yoggaa lola dadhabeetti hawaasarra gadi faca'ee uummata keenya kan lubbuu isaanii meeqa dabarsee jira kan qabeenya meeqa boojeetu jira jechuudha. Mootummaan kun ni jira mootummaa sodaaf jecha uummanni keenya callisee gaafsan bu'uu gadi qabataa ture nama dhaabbachaan rashaname meeqatu ture jechuudha. Uummanni walirratti hin lolle gaafsan calleessumaan laalaa ture. Abalutu shiftaa jedhanii mana namaa dhaqanii gubaa turanii abalutu shiftaa jedhanii mana qabeenya namaa saamaa turanii abalutu shiftaa jedhanii itti duulanii lolaa turanii jechuudha. Gaafsan hawaasni calleessumaan laalee harka kiyya nagahaa ani kanatti isheen hojii callisaa ture. Sun ta'uun qabu dubbiin sun ammaa dhuftee jirti karaa uummata keenya jechuudha ammaas. Waraanni bara dargiidhaa sun bara soddom dura faca'aa uummata miidhaa ture suni ammaas facaasuu jalqabee hidhannoo isaa akkuma harkaa qabutti tahee faca'uu jalqabee jira. Uummanni keenya qabeenya diida keessa deemu dabarsuu hin qabu. Qabeenya diida keessa deemu kuni uummata irratti akka wanni tokko hin hojjetamne uummanni irratti of beekuu qaba. Uummanni irratti of qopheessee bakka kana eeggatuu qaba jechuudha. Bara saniis waraana mootummaan erge fakkaataniiti kun mana shiftaati jedhanii mana namaa gubanii ilmaan namaa gudeedaatii dubartii gabayaa buutee galtu gudeedaatii turan jechuudha. Baqatanii lola baqatanii saara kee ta'anii kana godhaa turan. Yeroo sanattis mootummaa dhajeetummanni irraa of qabaa ture rakkoo isaadhaa ta'an malee jiraataa ture jechuudha. Ammaas wanni sun faca'aa ture kun ogama baateetiin waraanni miilaan deemaa jira jechuudha baqatee. Saatitatti isinii bilbila ogaa jedhanii lakki jechaatii watwaataa turanii watwaataa jiranii argaa jirra viidiyoo deemaa jirus argaa jirra. Kanaafuu ani dhaamsiin ani qabu karaa kaabaarraa karaa Oromoo Wallootti deemaa jira gara Kamiseetti deemaa jira wanni kuni. Ammoo wanni deemaa jiru diinni waan jaa jirus dhagahaa jirra karoora diinni qabus beeknee jirra beeknaasii jechuu barbaadeeti. Karoora diinni qabu duraan Oromoo Walloo dhabamsiisuudha. Oromoo Walloo akkan taaneen itti bobbahaa ture dadhabanii jennaan callisanii duuba deebanii karoora maqaa juuntaa kanaan ammaas ammoo rakkoo bira uumuu malanii jechuudha. Miidiyaa isaaniirraa wanni isaan gabaasaa jiran har'a akka dhagaa jirrutti kalee gabaafame na fakkaata wanni suni. Yoot wanni orihaa jiruuf Onog Shaneetuun Walloo keessatti eegutti jira Kamisee keessatti eegutti jira. Isaan saffisaa wanni fiigaa jiranii isaanii wal qunnamanii biyya balleessuuf deeman jedhanii gabaasa godhaa jiran. Fakkeenyaaf haxaayyitti namni xeefii gubee Onogii yookiin ammoo shaneedha. Onog shaneen xeefini as qaxxaluu jedhanii haasawutti jiran jechuudha. Haxaayyi ላይ የተቃጠለው ጤፍ የለም። የተቃጠለው ጤፍ ራሳቸው ራስ በራሳቸው አስቃጥሎት ማጀቴ ላይ ነው የተቃጠለው ጤፍ አጣይ አይደለም። የተቃጠለውም አጣይ አይደለም። ያስቃጠለውም ደግሞ ኦሮሞ አይደለም። እነሱ ኦሮሞ የሚሉት ገበሬን አርሶ እንትና አቡ አፋን ሳኒ ማልቱ ነው ዱብሰ ሚቲ ሲሆን እንበነም ብረ ደርበው እትዲሰ አፋን ሳኒ ገሩ ጀቸቸ እንዲሱ
Uummata Oromoo Walloo kan qotatee buluu, tiffatee buluu, jireenya isaa jiraatee nagaan jiraataa jiru bakka inni jiraatutti jibbuudhaan maqaa isaanii balleessuudhaan warra hidhate jedhanii itti bobba'aa turanis itti jiraniis ammaas. Xeefiisa namni gubee warra hidhate nu lolaa jiru jedhanii irratti sirbaa jiran irratti haasaa jiranii jechuudha. Miidiyaa irratti bahanii kan wanni haasaa jiran. Kanaafuu gaafa jarri kun dhiibee dhufee isaan dura baqatanii dhufanii Walloo gahan Onoog shaneetu nutti as fide jechuun hin oolu. Gaafsan ammoo uummata keenya jarri kun rakkoo birarraan gahuunis hin oolu. Akkanumatti beenne isaan eeguu jirra jechuudha. Kanaafuu warri har'a nagayaan gabayaa nagayaa irratti waan arge darbaa ture kamisee irratti darbuun isaanii waa shakki hin jirre jechuudha. Eenyu sababeeffatanii Hiwaatatti sababeeffatanii yookiin Tigree sababeeffatanii uummata Oromoo Walloo dha'uudhaaf akka karoorfatan ammumaanuu nuu galee jira jechuudha. Karoorri isaan as bahanii shaneen xeefii gubee xeefii wanni gubeefu Tigree eeguutti jira. Hanga isaan bira gaaniifi malee eega isaan bira gaanii rakkoon guddaan uumamuuf deema isa jedhuuf irratti yaada baataa jiran. Yoggaa kana ta'etti waraanni isaaniitis ammoo akka dhageenyutti dasee gadhiisaa jira. Jarri immoo dasee jala geessee jirti. Amma halkan kana akkan oduu fuudhee dhagayetti waraanni mootummaadhaa dachee ganda keessatti midhaan kadhatee nyaatutti jira. Waraanni miilaan baqatutti jirus ni jira. Jarri immoo jala siqaa jirti. Akkan amma oduu fuudhetti. Hayyeegaa magaalaa dasee san gaafa gadhiisanitti warri buqqee sunis karaa kamiseeti kan inni ilaallataa jiru. Amma arbuu miilaan namni dandeenye deemu jarrabina namaati. Kombolchi kana warroonni dasee baqata sun immoo ammaas karaa kombolcha yookiin karaa arbuutti gabbuuf deeman. Wanni Oromoon Walloo beekuu qabu gaafa rakkoon biyya teenyatti buutee manna nurratti gubanii waraana isaanii nurratti bobbeessan ofii isaaniitii makiinaan shawaaroo birraa wal guuranii eessa wal guuraniiti wal baqachiisaniiti kombolchatti wal yaasanii keema walii kennanii qabeenya mootummaan baajetatti baasee akkatti wal jiraachisaa turanii gaafsan baajetii takka godina Walloo keessatti hin kennamne rakkoon uummata Oromoodha maal jedhanii hin millatamne hin laallamne jechuudha. Har'a immoo warroonni isaan buqqaan jedhanii buqqaasaa deeman kun illee oduu of wallaalan illee Oromoodha duraan isaan akka Oromoo ta'e eenyuun beekaa of hin haalanii haa ta'u isaan of wallaalaniiti gaafa Oromoo Walloo manni buqqa'ee Oromoo Walloo wareega lafa isaatiif kaffalu hiriira irratti baanii Onoog Shanee Shirrixaam jedhanii maqaa nutti baasanii warrabsa turanii jechuudha. Warri suni har'a rakkoon irra ga'ee jennaan baqatee gaafa kombolcha ga'e innaan ta'e zaraachoo Oromoon hunjii eenyaa zaraa daldalanim wada Oromoo hiduu jedhanii gara baatetti abbaa warraa 30 oli geessanii jechuuf irraa arihan. Kuni namtichi fira ofii wallaalee akkatti kakammaa fira ofii wallaalutu isaan akkas godhee nuti immoo Oromoo Walloo fira keenyas ni beekna lafa keenyas ni beekna humna keenyas ni beekna jireenya keenyas ni beekna diina keenyas hin beekna jechuudha. Warri amma dhiibee dhufaa jiru kunis nuuf irra taa'uu hin taane diina caaluu fi diina lafee namaa balleessuu fi diina namaa saduutu jira. Ta lafee namaa balleessu tana jibbine malee ta namaa saddu immoo akkatti ofirraa qabanis ni beekna jechuudha. Haa ta'utii uummanni keenya buqqaasuu amma isaan uummata buqqisaa deemu mootummaan waraanni mootummaadhaa kun uummata buqqisaa deemutti jiru mana uummata namni gubaa jiru waraana mootummaati jee uummanni himataa jira jechuudha. Kaaba Walloo keessatti karaa marsaatiin himataa jiran. Waraanni riphee lolaan Tigraay waan nu godhe hin qabu. Waraana mootummaatuun akkana nu godhe waraana mootummaan dhiibbaa nurraan ga'ee himataa jira jechuudha. Uummanni keenya lafa amma deemaa jiru kana quba qabaatuu qaba waan deemaa jiru kana quba qabaatuu qaba akka dargiisan uummanni keenya namni tokko akka manni isaa gubatee warri mana isaa guban ajaa'atti hin baane godhuu qaba walii galteedhaan waraana diida keessa deemee uummata keenya irratti dhiibbaa godhurre akka irraa ofirraa qolatu dhaamsa dabarsuuf hin barbaada akka nama tokkotti. Kanatti aansuudhaan ammoo diinni Shirrixaam Shaneen Onogii eenyu TPLF walii galee lola biraan irratti uumuuf deema jedhee miidiyaadhaan daddabarsaa jiran. Xeefii Onoog Shanee gube jedhanii daddabarsaa jiran. Onoog Shanee isaan baanan kana agarreetis hin beenu dhageenyattis hin beenu. Garuu Onoog Shaneen isaan baanan sun Oromoo Walloo qotee bulaa horsiisee bulaa warra jireenya ofii namarraa of qabee jiraataa jiru jechaa jiranii jechuudha. Ofirraa waan lollee ofirraa deebifneef maqaan arrabsoo nutti bahee maqaan hawaasa qotatee buluu mana isaa jiraatu kan siyaasa takka hin beekne mootummaanuu eessa jiraatti hin beekne gibira gaafa gaafatame kaffaluu malee
mootummaa magaalaatii keessatti dhiibbaa fi roorroo oofaa jiru tanallee kan quban qabne kaabinee isatti ergamte malee tabiraa hin beekne Onog Shaneedha. Onog Shanee kan isaan jedhan kunis ABO'dha. ABO'n warra siyaasaan Oromoodhaaf qabsaa jiru garuu sodaa ABO'f qabaniif Oromoo wallollee sodaataa jiranii jechuudha. Waan beektanii wallaallee. Waan badii qabaniif ammoo Oromoo sodaatan. Waan Oromoo jibbaniif Oromoo sodaatan. Waan qabeenya Oromoo saamuuf deemaniif Oromoo sodaatan. Wanni biraa tokko hin jiru jechuudha. Qabeenyi kan hin saamamin jee Onogiin irratti beekee jennaanuu jibbaan bakka sanatti isaan dhufsiisee ammaas uummanni keenya of beekuu qaba, of qopheessuu qaba, waan dhufaa jiru simatee ofirra dabarsuu qaba. Akka inni itti dhufetti simatee ofirra dabarsuu qaba. Diina ofirraa deebisuun duraanuu gaafiin qabu warra wallootii fi garuu akka warri diina keessan tahee dhugaa ofii waa balleessa isin irratti laxxafu kuni fira fakkaatee isinitti fayyadamne dhaamsa uummata Oromoo walloo walii galaatiif kan hin dhaamu. Waan beektanii wallaallee barana eega qabanii onogtuun akkana nu godhu jira qawwee ofii tumanii onogtuu qawwee tuma jechaa jiran onogtuu maalii godha jechaa jiran waan ofii godhan hundaan ammallee ta'ee fi gubanii onogtuun ta'ee fi guba jechaa jiran jechuudha. Kana hundaa'uu diina keenya beeknee irraaf qusannee buqqaatota kaleessa hiriira nutti bahee gaafa Oromoo walloo buqqu caal janii ta'anii hiriira bahaa turan Onog Shaneen agar abbalaashee jechaa turan har'ammoo ofii buqqanii yoo dhufan kanallee simattanii qabeenya keessan ittiin balleessina gabaabamatti ofii fi buqqaatanii of hin urgufina. Wanni isin buqqisan jiru namni hidhatee saaraa lolaa jiru hawaasa waan jiru qabu kan isa hidhatee isa lolu malee. Warri hidhatee isa dura dhaabbate sun itti haa dhaabbatu. Hawaasni qotee bulaa fi horsiisee bulaan naggaadeen jireenya ofii oofatu wanni isa buqqisan jiru yoo dhufte ulaa fi cufatee fira dabarsu nagaatti jee nyaata gaafatetti kennee dabarsu. Abbaa fedhee waa ta'u jechuudha. Kanaafuu fayyaa ta'aa jiraadhaa oolmanyi gaarii jenna bultiin gaarii jenna rabbi nagaa sinaa godhu egaa mee yoo bullee boru dasee isheen jecha dhageenya sinuma dhageenya waan jiru walumaafuu ibsina hawaasa keenyaaf dhaamsa godhuudha qabna wal bira dhaabbachuu qabna wal quba qabaachuu qabna fayyaan keessanaa baay'eetu umrii keessaa dheeratu wanni dur darbe kalammata nutti hin deebine. Assalaamu alaikum.